hanga yoomiitti akkanatti nyaachistaa? Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 9tti qofaan baradhe. Haatii fi abbaan koo erga wal fuudhanii garaagarummaa waggaa 6 ijoollee 3 qofa horataniiru. Hangafarratti ilma ta'ee kan dhalate mana keenya keessaa anadha. Lammaffaarratti kan dhalatte waggaa 6 booddee dubartiidha. Yeroon ani umriin koo waggaa 12ffaa ta'uu daa'imni sadaffaan mana keenyatti dhalate. Daa'imni mana keenyatti lammaffaa dubartii taatee dhalate qaama miidhamtuudha. Gurri ishee hin dhagahu, harkii fi miilli ishee danda'anii dhaabbachuu fi socho'uu hin danda'ani. Maarree akkuma isheen dhalattetti haati koo waliin rakkachuu eegalte. Abbaan koo waan haati koo daftee ilmaan dahuu fi dideef ishee irratti dubartii gara biraallee fuudhee achiis darbee fuudhee ijoollee gara biraa qaba. Lammata fuudhellee jedhee abbaan koo nama dhaabbatu miti. Mana farsoo mana haraqee deemee buletti dubartii argate kamiyyuu waliin akka garaasaa nama waliin ta'udha. Gaa'ela isaafis ta'e ijoollee isaaf abbaan koo nama hin taanedha. Haati kiyya daa'ima lammaffaa dhalatetti rakkachuu erga jalqabdee booddee abbaan koo naafa kee qabadhuutii waliin ciisi jedhee hinumaa kan dur gargaarsa dhorkurraa dabalee ammoo homaa kennuufii didee. Haadha koodhaan abbaan koo hodhu jedhee hiixatee mallaqa mana keessaaf kan itti biti jedhee kennu ani dhaladheen ijaan argeen beeku. Haati koo dur hinna gargaara ture. Erga daa'imni lammaffaa dhalatee gargaarsa isaa dhaabee haadha manaasaa ishee kaan caalsifatee jettee anatti himte. Silaas dubartiin humna hin qabdu taanaan homaa gochuu hin dandeessu mitiire. Haati koo akkaafuu ofiif fayyaa buleettii miti. Humnuma qabdu kanaatiin mana namaa deemtee hojii garaagaraa hojjechuu, baadiyyaa deemuun meesuu, hojii gargaaruu, bakka namoonni mana ijaaraniitii bishaan guuruu, dhoqqee bukeessuu fi kanneen kana fakkaatan humna dubartiitiin hojjechuu jalqabde. Yeroo isheen kana deemtee hojjettu animmoo mana keessaa mucaa dhukkubsattuu keenya nan baadhaa fi nan qabaafiin ture. Kan nama ajaa'ibu mucaa dhukkubsattuu kana manatti dhiisnee ani gara mana barnootaa haati koo bakka hojii deemti turte. Gaafa argame nyaannee quufnee, gaafa dhibe immoo beelofnee dhiisnee bullaa. Homaa waa'een garaa keenyaa abbaa keenya kan yaaddessu ta'uu baatus waan hojjetameeru mana keessa jira taanaan garuu haati kiyya hodhu nyaadhu jetteen yoo ta'u hin taane waan nyaatamu ni jiraayee jedhee gaafatee tarii haati keenya anaaf obboleettii koof kan keesseetti yoo ta'e kan ijoollee malee hin jirtu yeroo jettuuni nyaata ijoolleef immoo maal dhiphatu ni meesumoo ni aramu isa kam hojjetaniif nyaatu jechuun ol darbee wanta haati keenya keesse gaggaragalchee duguuggatee fixuun harkallee dhiqachuu dhiisee arraabbachaa manaa bahaa. Kan abbaan koo kanaanillee kan dhaabbatu miti. Mana keessa akka nama gargaaru uffata, kophee, dabtara, barruulee akka namaaf bitu bakkee keessatti anaan yoon arge baay'ee na rukutee akka abbaatti otoo hin taane akka diinaatti na dhaanee amma dafii gara manaatti gali jedhee manatti na deebisa. Ijoollee isaa dubartii gara biraarraa dhalcheef garuu abbaan koo uffatas, kophees, barruulees ni bitaa fi ni kennaa fi yeroo yerootiin isaan to'ata. Lafti bal'aan mana keenya duubas ni jira. Baadiyyaadhaallee abbaan koo ni qaba. Haa ta'uutii garuu bakka qullubbii dhaabbattullee haati koo naaf kenni duuba kanatti nan dhaabbadha jettee yeroo kadhattuun abbaan koo tole jedhee haadha kiyyaaf hin kennu. Ni jibbaanii rakkattee dhukkubsattee arguu ni barbaada. Uumaan yeroo yerootiin dhala haadha koo kennu waan dideef waan ofiif akkana goote isatti fakkaata. Kanarrayyuu miti haati koo yeroo deessu baay'ee dhukkubsatudha. Duuteeti lubbuun itti deebi'a jechuun ni danda'ama. Kanumarraa immoo dafee daa'imni gadameessa ishee keessa hin taa'u. Kan
gargaraatti jalaa miidhamanis haati koo ijoollee lama ni qabdi ture. Haa ta'utii garuu isaan guddachuuf carraa hin arganne. Kanaan otoo jennuu daa'imni sadaffaan yeroo dhalatu haati koo walakkaan qaama ishee socho'uu didee akkanuma akka obboleettii koo mana taa'uu qulqullaa'uu dadhabuu yeroo dadhabanitti ba'aan hundaa mana keessaa anarratti ta'e. Umriin kiyyaa waggaa 12. Haa ta'utii garuu wanti ani hojjedhu waan humna kootii oliiti. Biddeena tolchuu hin danda'u. Waan mana keessa jiruun daabboo godheen ittoo danfiseen haadha koos ta'e obboleettii koo qulqulleesseen nan nyaachisaa. Kanaan otoo jennu abbaan koo cirumaa mana keenya dhufuu dhiise. Haati koo naannoo baatii 4 mana obboloota isheetti na ergitee takkaa nyaata takkaa midhaan erga fidaafii ture booda hundumtuu nu dhuffanii jennaan haadha kiyyaan hojii hojjedhaa jedhee gaafadheeni. Haati kiyyees umrii kanatti hojii maal hojjechuu dandeessaa yaa mucaa koo, siif miti anaafuu hojiin magaala kana keessa hin jiru jettee yeroo naaf deebistu dhiisi yaa haadha koo, mana barnootaatii akkuma deebi'etti gabaa keessa wanta hojjedhu hin dhabuu jedheen deebiseefi. Kanaanis mataa makiyya hojii uummadheen namoota suuqii qabanirraa koshoroo, saamunaa, maastikaa, karameellaa fi kanneen kana fakkaatan yoon kana siniif gurgure meeqa naaf kennitu jedheen walii galeen wantoota garaagaraa baadheen harka koorratti magaala keessa naanna'een gurguruu jalqabee. Yeroo kanatti namoonni hojiin akkanaa magaala kana keessa hin jiru eenyutu si gorsee jedhanii na gaafatu. Yeroof anumtuu eenyutu akkana gorse deebii argachuu baadhus har'a garuu yeroon asii gadi taa'ee yaadu waaqayyomatu waan ittiin jiraannu nuuf banuuf sammuu koo keessa kan kaa'edha jedheen amanaa. Hojiin sana hojjedhuun guyyaatti qarshii 5 haga 10tti nan argadha. Maarree qarshiin sun maatii kiyyaaf qarshii salphaa miti. Qarshii 20 yookiin immoo 25 yeroo naaf guutu walitti qabadheen midhaan illee seeraan bitee naaf daaksisuu waan hin dandeenyeef mana baaburaa deemeen midhaan guzgaazii yookiin immoo walitti qabama gosoota midhaanii hundaa irraa hafaa baabura keessaa kiiloo qarshii 2 qarshii 3tiin biteen kan horiif walitti qabamu haadha koo fi obboleettii koo nyaachisuuf mataa kiyyallee nyaadheetti jiraachuuf biteen gara manaatti fuudhee galaa. Barnoota kiyyallee addaan hin kutu. Uffata yeroo miicuu sirriitti qulqulleessullee waan hin dandeenyeef sanarra dabareen barnoota kiyyaa sa'aatii booda yoo ta'e aduun yeroo baatu haadha koof obboleettii koo gadi baaseen uffata isaaniis aduutti baaseen naannoo toora sa'a 3tti immoo hojii addaan kuteen dhufeen aduun otoo isaanitti hin jabaatiin ol galcheen jireenya kana waggaa dheeraadhaaf jiraachaan ture. Jijjiirama qabaatus obboleettii koollee har'a gargaareen jiraachisaa jira. Tarii haati kee eessa deemtee jechuu ni dandeessu. Hiyyoomuun otoo cubbuu ta'ee namni hiyyummaa akka cubbuutti otoo sodaatee baay'ee natti tola. Hojii kana otoo hojjechaa jiru barnootaan kutaa 9 yeroon gahu haati kiyyaa daran dhukkubsatte. Qorichi isheedhaaf bitamu ture qarshii 150 200 caalu. Ani sana hojjedheen yeroo yerootiin bituun dadhabee abbaan keenyi na gargaaruu didee firoottan illee fuula narraa galagalchatanii baatii 2 qoricha bitamu kana otoon bitii fi nani turraan haati koo na harkaa boqote. Otoo ijji kiyya ija ishee ilaaluu lubbuun ishee addunyaa kanarraatii na jalaa dabarte. Kuni gadda natti ta'e. Obboleessa kiyya dhumarratti dhalate. Akkuma dhalateen haati keenya dhukkubsannaan obboleettiin ishee guddisuu jalqabdee turte. Haa ta'uutii garuu kan yeroo kana na gargaaruu qabdu haati keenyi yookiin immoo obboleettiin ishee duunaan kanaan booddeessinis gatii hin qabdani jettee obboleessa koo haala gaariin nuu qabdeettiin jedhe fiddee natti kennitee deemte. Anaaf gaddi narratti jabaate. Obboleettiin kiyya jirti, obboleessi koosti jira. Akka ittiin jiraadhu bitaa natti galee otoo hin hojjetiin dhukkubsattuu mataatee haati koo jiraachuun ishee edaa abdii jireenya koo ture. Haa ta'uutii garuu har'a ishee of biraa dhabee jennaan jalqaba irratti barnootan dhaabe, lammaffaa irratti immoo hojiillee dhaabuuf jedhee jennaan amma immoo obboleettii koof obboleessa koo beeluudhaan nan dhaba jedheen hojiin duraan hojjedhu gumaa namni maallaqa
walitti qabeenaaf kenneen kan namaa waggoota dheeraadhaaf gurguraa kan hin ture amma immoo kan mataa kiyyaa biteen afaan Amaariffaan suuq badaratee kan jedhan suuqii xiqqoo laphee korratti baadheen magaala keessa naanna'een wantoota yeroo yerootiin namoonni barbaadan kaalsii, sooftii, paantii, loozii, akaayii garbuu, karameellaa, koshoroo, maastikaa, soolii caammaa, qabduu furtuu kan ijoolleen itti taphatu meeshaawwan garaagaraa baadheen magaala keessa naanna'een gurguruu jalqabe. Kanaan obboleessi kiyya xiqqaan hanga humna isaa obboleettii keenya manatti gargaaraa barnootas isa jalqabsiiseen ofii dhaabeen jireenyi keenya itti fufee hanga tokko galiin kiyya dabalaa yeroo dhufu kan duraan haftee baabura keessaa nyaannu midhaan qulqulluu binnee ollaa tolchisiifannee nyaachuu eegallee. Kanaan otoo jirruutii abbaan nu dhalche abbaan keenya mana haati keenyi waggaa 20 ol keessa jiraatte keessaa bahaa kan nuun jedhe. Ajaa'iba mitiire nuufis abbaa keenya ture. Ollaan ijoolleen kun garamitti kufuu atoo kan gargaaruu qabdu ijoollee kee bahaa jetaa jedhanii yeroo gaafatan gara barbaadde deemtee jiraachuu dandeessi. Dhala badii, dhala saree, dhala kiyyamaatti taateetti dhala haadha isaanii ishee dhukkubsattuu sanaati qe'ee koorraa, mana koorraa, lafa warra koorraa naa gadhiisaa nuun jedhee. Booddee irratti namni isa kadhatee dinnaan ollaan yoo barbaadde dachii duwwaa irratti mana ijaarrachuu dandeessa malee hanga nuti ganda kana keessa jirrutti ijoollee kana seerri isaa ta'u poolisiin dhufee baasuu hin danda'u. Mana haadha isaanii keessaa eessa dhaqi jettaa jedhanii ollaan jireenya keenya beekan nurra goranii abbaa keenya falmanii. Abbaan koo mana seeraa deemee yeroo nu himatu seerri hinumaa dirqii ijoollee kana jiraachisuu qabda jechuun baatiidhaan maallaqaan yookiin immoo midhaaniin itti murteessee mana sana keessa mirga jiraachuu qabeenya abbaa isaaniis ta'e qabeenya haadha isaanii mirgatti fayyadamuu akka qabnu nuuf mirkaneesse. Kanaan yeroo sanarraatii kaasee abbaan koo kan yeroo haadha koo kubbaayyaa tokko midhaan safaree hin beekne kubbaayyaa 60 yookiin immoo qarshii 250 baatiidhaan nuyi ijoollee sadaniif akka kennu itti murtaa'e. Kanas madda galii keenyatti dabalannee obboleessi koo inni quxisuu barachaa jireenyi keenya itti fufee. Halagaan firri nu argu nu gargaaruuf fedhii amma kanaa qabaachuu baatus haa ta'uutii garuu haala jireenya keenyaan gara jabummaa abbaa koo dhabinsa haadha keenyaan hidhii kan nuun xuqne hin jiru. Rakkina kan jedhamu beela'anii buluu hanga daangaatti obboloota koo waliin argineerra. Haa ta'uutii garuu yeroowwan kunniin darbaa dhufanii booddee irratti magaala keessa suuqii baadheen kanan jiru dhiiseen suuqii xiqqoo banadhe. Kanan banes waggaa tokko qofa hojjedheen cufeen uffata namoonni biyya faranjii uffatanii deebisanii gatan nuyi biyyoota guddanneetti immoo gurguramu yookiin immoo salbaajii uffata jedhamu magaalaa Finfinneerraa fideen magaala keenyatti gurguruun jalqabe. Hojiin kunis na baasuu jalqabe. Kana gidduuttis obboleessi kiyya inni quxisuu barnootaan naannoo kutaa 6 yeroo ga'u mucayyoo dubaraa tokko waliin baraa. Haalan keessan dabarse jireenya mana keenyaa hunduma isaa argite ati dhuguma nama eebbifamaadha. Kana hunda dandeessee jiraachaa kan turte dubartiin siitii dargatte kan carroomtedha. Jireenya akkamii gara fuulduraatti akka jiraattu yeroon tilmaamu utuun dubartii haadha manaa kee taatu ta'ee seenaa jireenya keen qoddadhee anis si gargaaree si waliin hin jiraadhee natti tolaa jettee ofumaa natti dubbatte. Tole jedheen mucayyoo kana waliin jaalala keessa seenee maatii isheetti jaarsa yeroon argadhu maatiin ishee obboleettii koo mana naafatee gurri ishee duudee jiru arganii gonkumaa intala keenya gurbaa kanaaf hin kenninu sanyiin isaanii sanyii akkanaati haati isaaniis akkanaan duute eebban qabanii abbaan isaaniillee isaaniin jaallatu fi kanneen kana fakkaataniin jaarsa kabajaaniin argadhe qaanessanii na jalaa deebisanii. Maatii warra intalaa kabajuun aadaama keenyadhaati. Ammas si'a lammaffaaf jaarsan argadhe. Haa ta'uutii gonkumaa maatiin ishee gaaffii kiyya fudhachuu didee. Sadaffaarrattis abdiin kunnee jaarsa gara maatii isheetti ergee intala isaaniitiin ammallee gurbaa kana waliin jirta taanaan miila kee cabsina yookiin immoo harkaa fi miila kee hiinee mana keessa si keenya jedhaniini. Kanaan mucayyoon baay'ee na jaallattee waan na turteef yeroo sanatti warri kiyya kana narratti
irratti mari'achaa jiru yookiin bakka tokko nageessi yookiin immoo bakka tokkotti na erginaan jettee anaan bitaanatti galee bakka itti ergu na wallaalee. Kanaanis achumaan deemeen uffata fiduuf kottu Finfinneetti baana jedheen mucayyoo kana qabadheen deeme. Kanaan akka ani ishee buteetti magaala keenya keessatti haasa'amuu jalqabe. Warri ishee mana keenya dhufanii obboleessa kiyya wallaalaa fi obboleettii kiyya dhukkubsattuu manatti reebanii akka hin taane godhanii biraa deemanii. Kana dhagaheen meeshaan bitu jalqabe dhiiseen mucalliyoollee Finfinneematti dhiiseen gara biyyaatti deebi'een maatii ishee deemeen poolisiitti madhee. Poolisiin gara isaanii goree intala isaanii fidinaan jedhee. Yeroo kanaanis bilbileen koottu maatii kee waliin walitti buuneerraa fedhii keedhaan malee dirqiidhaan akkasiin fudhanne poolisiitti beeksisii yeroon jaalallee kootiin jedhu bilbila laawudiirra godhiitii poolisiinis ta'e maatiin koo akka dhaga'anii naaf taasisii jettee na gaafatte. Anis laawudiirra yeroon godhu waa'ee koo wanta sin galchuu hin qabu anaan innis nan bunne fedhii kiyyaan garan barbaade deemeera waa'ee koo wanta isin galchuu hin jiru maatii isaa akkana gochuu keessanitti immoo seeraan karaa barbaade isin gaafachuu danda'a jettee anaaf dubbattee. Seerri gara isaaniitti naanna'ee. Haadhaaf abbaatiin ala obbolaan afur mana keenya deemanii obboleessa kiyyaa fi obboleettii koo reeban battaluma hidhamanii torbee lama booda kadhaa maatiin ishee jaarsanatti erganii anis himatarraa kaaseen araaramnee dubbiin tasgabbaa'ee. Kana gidduutti jaalalleen koo biyya hambaan deemanaan jedhee anis maal jechuudha maaltu kan akka murteeffattu si taasisee yeroon jedhuuni atis jabaattee hojjettee anis jabaadhee hojjedheen maatii kiyya inaafsisuun qabaa kan isaan siitiin jibban ati maatii hiyyeessaa waan na taatee fi ammas waan dhabdeettu hin qabdu haa ta'utii garuu kanaa ol horachuu qabda naan jettee. Anis obboleettii kiyya obboleessa kiyyatti dhiiseen baatii lama hojiillee dhiiseen magaalaa Finfinnee waliin taa'een yeroo viizaan ishee dhufuu fi gaggeesseen gara maatii kooti gara biyyaatti deebi'ee hojii kiyyatti fufee. Isheenis akkuma achi deemteen hojii keetti dabalinaan jettee maallaqaa baatii baatiidhaan kan hojjetu naaf erguu jalqabde. Anis maallaqa sanatti fayyadamuurraa bor yeroo isheen dhuftu waan isheen jaallatturraa oolchuutu irra jira jedheen akkaawuntii buukii maqaa isheetiin baneen baatii baatiidhaan na amantee maallaqa ergitu kana walitti qabuun jalqabe. Kanaan waggaa 3 fixxee turtii. Waggaa 3 booddee gaaffii haaraa tokko kana dura natti kaastee hin beekne na gaafatti. Ani amma gara biyyaatti deebi'uuf waggaa tokkotu naafaa. Waggaa tokko booddee waggaa 4 yeroon fixu kontiraanni kiyya ni xumurama. Sanaan booddeessi waliin ati abbaa manaa koo taatee ani immoo siif haadha manaa kee ta'een waliin jiraachuu jalqabna. Yeroo kanatti bilisummaa waan hin barbaaduuf anaaf siin alatti mana keenya keessa namni biraan akka inni jiraatu hin barbaadu jettee na gaafatti. Yeroo kanaanis maal jechuu barbaaddee jedheen deebiseefi isheenis obboleessa kee fi obboleettiin kee mana kireeffadhuu fiitii bakka biraa haa jiraatan yookiin immoo nuti bakka biraatii mana biraa kireeffannaa jettee ifaan ifatti na gaafatti. Yeroo kanaani obboleettiin koo gammadduu kan taatu yeroon ani ishee bira jiraadhu qofaadha. Obboleessa koottillee hedduu hin gammadu. Hanga ani lubbuudhaan jiruttis ta'e hanga isheen lubbuudhaan jirtutti obboleettiin koo anarraatii adda baatu anis obboleettii koorraa adda bahu. Maatii kiyyaaf gatii guddaa waan hin kanfaleef kana keessa hin seeniin dubbii akkasiis lammata nan gaafatiini jedheen deebiseefi. Yeroo kana isheen anamoo maatii kee irra caalaa jaallataa jettee na gaafatti. Anis seenis ta'e maatii koo nan jaalladha. Haa ta'uutii garuu lamaan keessaniin karaa ittiin waliin dorgomsiisu hin qabu. Ati haadha manaa koo bor haadha ijoollee koodha. Isaan immoo obbolaa koo gadameessa tokko keessaa kan waliin baanedha. Anama malee nama biraan qabanii jedheen deebiseefi. Kanaan isheenis gaaffii kiyyaaf deebii naaf kennitu bitaanatti galchuu dhiiseeti. Deebii kallachaa anaa fi obboloota kee keessaa filadhotoo jedhamtee eenyuun filataa jettee na gaafatte. Yeroo kanaani ati bor deemuu dandeessaa. Obboloonni koo garuu ana malee eenyuyyuu hin qabanii. Keessumaa obboleettiin koo gurri ishee anaa harki ishee fi miilli ishee anadha. Harkaan fuutee nyaachuu hin dandeessu. Of qulqulleeffachuu hin dandeessu. Nama du'aa akkanaa eenyutti dhiiseen siitiin hin filadhan jedha. Kana atumtuu ifaa ifatti beeka.
beekii jedheen jala mureen itti mee. Kanaan isheenis kanaan booddee kan koof kan kee asirratti dhaabbata, bishaan kan koof kan kee tokko miti, dhaga'uun dide malee warri kiyya maatii akkanaati hin heerumiin durayyuu naan jedhaniiru jettee qalbii maatii isheettiin na tuqaniin deebistee afaan baastee jaalalleen koo kuni na tuqxe. Kanaan waggaa tokko booddee nan dhufa jettee kan turte anaaf ishee walitti buunee torbee lama booddee jaalalleen koo kuni mana murtiitti na himatteetti. Maallaqaan waggaa 3 guutuu itti erge qarshii haga kanaa gaafa guyyaa kana ittiin erge naafaa kennu lakkoofsa akkanaan irratti hin galchee jechuun dhagahee guutuu dhiyeessitee mana murtiitti na himatte. Rabbitu dursee mana gorseera ta'e hin beeku. Dhalli maallaqa ishee lakkoofsa maallaqaa isheen na gaafatteen olitti dhalee kunoo giiftii koo maallaqni kee maqaa keetiin jira hodhu deemii ofii kee baafadhu jedheen buukii sana kenneefi abbaan seeraa na ajaa'ibsiifatee ati nama garaa qulqulluu qabudha, si himachuu dhiistee maal ta'a afaanumaan maallaqa kunaaf kenni siin jetteetti ta'ee ariifataan horii gata kan jedhan kana jedhee bilisaan na gadhiise. Maallaqa ishee fudhatee gara biyya hambaattis deebistee imaluu dhiistee anaan na aarsuuf dargaggeessa tokko qabatee balbala kiyyarra naanna'uu akka garaa ishee waliin ta'uu eegalte. Maalis yoo ta'e maatii kiyyatti eenyuun iyyuu butuu hanga maatii koo kan naaf ga'u hin jiru. Sababiin isaa obboleettiin kiyya adaraa haadha koodha. Obboleessi kiyya immoo akkuma koo nama abbaa isaatiin tuffatamedha. Maarreegaa namni yoo nu jibbe nuti immoo wal jaallachuu dadhabnaare. Jireenyi mana keenyaa hir'ina hin qabu, haa ta'uutii garuu nama nu jaallatu nama nu gaafatu abbaa keenya dabalatee nama tokko hin qabnu. Kanuma danda'een otoo hin jiraadhu. Turtii waggaa tokkoo booda jaalallee koo duraa maallaqa ishee ergarraa fixee booda mana isaatti galtee turte meeshaa mana isaa keessaa guurratee konkolaataa baajaajii 2 tokko ofiisaaf tokko obboleessa isaaf bitee magaala biraa galee jiraachuu jalqabe. Kanaan jaalalleen kiyyas guyyaa 2-3 ni deebi'a jettee deegdee bilbilli isaas yeroo diduunii buufata poolisiitti beeksisuun bakka jiru poolisiin deemee qabee. Kanaan maallaqa ishee deebisii jedhame yeroo gaafatamu maallaqa isa kam natti laattee anaaf maallaqa kenniteettu hin qabdu, yoo natti kenniteetti ta'e immoo ragaa waliin naaf dhiyeessitu, hinumaa anatu maallaqa isheerraa qabaa, ragaa guutuus dhiyeeffachuu hin danda'a jedhee maallaqa kaashii qarshii 50,000 baankii irraa baastee harkaan itti kennitee inni immoo akkaawuntii isaa irratti deebisee galchee gara isheetti deebisee dabarseeru akka irraa qabu itti muun seera durattis jaalalleen koo kuni qaanoftee harka duwwaa haftee mana maatii isheetti deebitee galtee. Maatiin immoo takkaa dubartiin irraa adda bahee yerootti deebi'u hin jaallatuun hin fedhuun mitiire. Maatii ishees taa'iif dhaabii dhawwanii jennaan maaloo wanta jiru keessaa na baasi, maatiin kiyya obbolaan koo na jibbaniiru, maallaqa hanga kana naaf liqeessi, gara biyya hambaa deemeen siif hin deebisa jettee na kadhachuun nama natti argite. Yeroo gaarii isaa ta'u yeroo hamaa waliin dabarsineerra hin qaanessu jedheen maallaqa kana liqeesseefiin gara biyya hambaatti imala ishee taasiste. Akka isheef maallaqni kuni ana biratti maallaqa guddaadha. Silaa abbaa fudhateetu beekee yeroo argatu deebisa mitiire hanga waggaa tokkotti jirtaayii hodhu maallaqa keenaan hin jenne. Turtii waggaa tokko booddee garuu naannoftee gaasha dhabnaan maallaqa kees siif hin deebisa, jaalala keenya duraatti walitti deebinu, obboleettiin kees obboleessi kees nu waliin haa jiraatan, suni dhimma maatii keetii, ani keessan galu. Ani kan hin barbaadu nama amanamaa akka kee, dhiira akka keetii baay'ee si balleesseera. Naanna'een sirratti dhiira hedduu laaleera. Haa ta'uutii garuu qulqulluun namaa akka kee dachee kanarratti uumame ani tasuma argeen beeku, dhiifama naaf godhii jettee na kadhachaa jirti. Suuraa kiyyaa suuraa maatii koo toora sooshaal miidiyaa ishee irratti maxxansiti. Ani dhiisi sittaafu jedheellee yeroon kadhadhu yoo ati tolinaan jette malee gaa'ela gara biraas hin barbaadu, siitiin dhabee jennaan dhaabbadheen hafa malee dhiira gara biraatti gonkumaa hin heerumuu jettee. Guyyaatti yoo xiqqaate si'a 10 si'a 20 karaa toora sooshaal miidiyaa natti bilbilti. Yoon hojiirra jira ta'e hin kaasu, yoommoo boqonnaan qaban ta'e daqiiqaa muraasa qofa waliin hin haasa'a. Haa ta'uutii garuu haga ammaatti keessi koo ishee amaneen fudhanne. Na kadhachuu erga jalqabdees waggaa tokko fixeetti. Baay'ee bareedduu simboo kan qabdu, anaaf ishee qaamaan illee nama waliin madaalle. Haa ta'uutii garuu waliin taanee sababa kanaan adda baanee amma immoo dhiira hedduu bira deemtee dhufte.
ilaaltee madaaltee cuunfitee erga fixee booda gara kootti dubartii deebitedha. Maallaqa waggaa 2 hojjette haga ammaa homaa ofirraan qabdu jireenya abdii kutannaa jiraachaa jirti. Maallaqa ana bira ture jaalallee ishee anaxaanee baafatte turraa fixe akkuma biyya hambaa deemtes lammii Oromoo biyya hambaa jiru baatii 2 keessatti wal barte. Innis maallaqa ishee irraa nyaatee booddee irratti irraa galagale. Sanaan booddee gara kootti dhufte maatiin ishee harka kee yoo argina jedhee yeroo gaafatuuni haga ammaatti immoo isaaniin gargaaraa jirti. Maarree jireenyi ishee kana ta'e anaan immoo gaa'ilaaf nafeeti. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan mucayyoo kanatti deebi'amoo lakki jireenya gara biraa barbaaddadhu isheenis hiree ishee akka amala isheeti haa barbaaddattu jettu. Yaada keessan otoon sodaatiin otoon qusatiin komentii jalatti naaf barreessaa. Ana obboleessa keessan waayitii Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa tokko obboleessi keenya tokko kan nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa isaa dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatina. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu nama bashannansiisu akkanaa qabdan karaa telegiraamii @xalayaa jettanii naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Jijjiirama sagalee kiyyaateef naaf kolchaa utaalloo hamaan naqabateetu jecha qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.